Maal jechuudha? Minilik. Baankiin jalqaba Itoophiyaa keessatti hundeeffame immoo maqaan isaa maalidha? Guyyaa dubartoota kabajeen beeku kabajuufis yeroo hin qabu. Sesseeqii kokkolfi tumaal kaan killaalaa jedhee artistii weellisee eenyu jedhama? Isa kana dubartootuma yoo gaafatte gaarii ture. Jaalallee meeqa qabda? Nan gangaladhaaf lafa. Achi bishaan finfin jedhu sana finfinnee jedhani. Dammeetoo daaleetoo boora kunkummee yoona yoona. Egaan hordoftoota Bulloo Entertainment qophiin kottaa kolfaa keenyaa akkuma itti fufetti jira turtii gaarii. Akkam nagaadha miti? Jirtaa? Jirra galata rabbii. Nagaadha miti? Jirra rabbii fagalata. Akkami jireenyi kun? Baay'ee bareedaadha. Bareedaadha jireenyi. Ayyee gara gaaffii keenyaatti dabarraa akkas jedha. Finfinneen bara kam hundooftee? Hundeeffama see? Hundeeffama Finfinnee ani waanan beekuun qabu garuu eenyu akka hundeessee eessatti akka hundeeffame seenaa isaa waanan beekuun garuu amma tokko Finfinnee wanti jedhu maalirraa akka seenuu hundoofte namoonni tokko ni haasa'u. Isa kana egaa yaada isaanii ta'een furadha. Tarii abbaa waan itti fakkaate fa'aa haasa'uu danda'a. Garuu yoom akka inni hundeeffame hin beeku. Maqaan Finfinnee maalirraa akka hundeeffame yoo na gaafatti si deebisuu nan danda'a. Maalirraa hundeeffameen? Finfinnee kan jedhu tokko hora Finfinnee isa jennu ammaa kanarraa akka maqaan fudhatamee nutti himu. Innis burqituu ta'e wayitu ba'aa jedhu. Burqituun kun gaafa bahu ol finiinaa jedhu yookaan ol danfasa jennu sana. San booda sanarraa kaasanii namoonni yeroo sanaa isa ol finiin yookaan lafa keessaa ol burqu sana arganii hin finiine jechuurraa Finfinnee jedhan jechuudha. Malee bara kam akka Finfinneen hundeeffamte hin beektu. Abbootii kee faarraa dhageessee hin beektu. Nageenya maal jaarsa Finfinnee keessa jiru amma ammaatti nagarreen. Maal jechuudha? Oromoo kanan irraa seenaa qoradhachuu kooti. Abbaan kee naasaanii waa'ee hundeeffama Finfinnee kana? Abbaan kun Finfinnee dhufee nagarree yoo siin jedhe nan amantu. Dhufuun barbaachisu hundeeffama see beekuu danda'u. Hin qoranne abbootiin keenya achi taa'anii waa'ee Finfinnee maal beeku nutu dhufee argee asitti dhufee nutu argee lafi kun akka inni kan keenya ta'e nutu reef dhaloota meeqa barsiisaa jira dhaloota meeqa abbootiin meeqa manurraa dhagaa jiru. Ni yaadatte yoo ta'e baroota darban kana keessa waggaa 3 kana achitti yoo deebitee kan yaaddu taate waa'ee Finfinneetiif dhiiga meeqattee aarsaa goonee lubbuu meeqallee akkasuma ni beekta. Dhufnee ituma achi teenye kan keenya jennurra jiraannee argaa jirra. Kan keenya erga jenne immoo akkamittiin akka inni kan keenya ta'ee fi seenaa isaa immoo numatu gara fuulduraatti bareechine dhiyeessina jedhee yaada akka kootti. Qoradhuu garuu waan fedheefu booda jalqabeen jira garuu tuun hin xumuriin sitti hin barbaanne malee. Rakkoo hin qabu. Gaaffii itti aanu immoo akka jedha. Baankiin jalqaba Itoophiyaa keessatti hundeeffame immoo maqaan isaa maalidha? Baankii daldala Itoophiyaati. Eenyutu immoo hundeesse jalqaba baankii kana? Baankii kana maal jedhan sanne abbaasaa firmaansa birrii kanarra jiru kana. Eenyudha? Jirnaa Gardasee moo maal jettan san isa natti fakkaata akka yaadaatti. Isatu hundeesse? Isuma abbaan baankicha bitu sheerisa kan bite sanatti fakkaata jedheen furadha garuu shuurii miti. Deemsa miila keetiin kiiloomeetirii 5 deemte konkolaataadhaan utuu deemte immoo kiiloomeetirii meeqas deemsame? Miilaan kiiloomeetira 5 konkolaataadhaan daqiiqaa 20. Daqiiqaa 20 miila keetiin kiiloomeetirii 5 kan deemte? Daqiiqaa 20 deemta? Daqiiqaa 20 makiinaan. Tole. Akka guyyaan dubartootaa ji'a kam keessa kabajama? Juun. Afaan Oromoodhaan? Ji'a meeqaffaa guyyaa gaafa meeqa? Gurraan dhala akka ture natti fakkaata garuu shuurii miti sas. Ji'a meeqa guyyaa gaafa meeqa itti yaadda? Isa kana dubartootuma yoo gaafatte gaarii ture. Dubartootuma gaafadhu. Guyyaa dhiiraa yoo jette siif maal jechuudha guyyaa dubartootaa akkoo? Guyyaa dubartootaa kabajee hin beeku kabajuufis yeroo hin qabu. Maaliif yeroo hin qabdu? Dubartii jechuun obboleettii keetii haadha keetii. Hin beeka. Isaanuma kabajarraa kanaaf haadha manaa kun amma haadha manaa waan akkasiidhaaf hin kaasin hin qabu waan ta'eef. Sadarkaa kanatti mooraalii ittiin haasa'u waan hin qabneef. Tole. Afrikaa keessa biyyoota meeqatu jira? Biyyoota 52. 52?
Yaa 52 jedhee yaada. 52tu jira Afrikaa keessa. Yaa ergasii yoo tokkotti dabaluuf jechaa jira 53 ta'eera. Tumna maqaa isaanii nama misin jedhee waamta kana hunda isaanii. Hin danda'u. Hin danda'u. Dandeessu? Eh. Tolee akkas jedha. Sesseeqii kokkolfi tumaal kaan kee laalaa jedhee artistii weellisee eenyu jedhama. Abbabaa Bishuu. Mee sirbicharraa xiqqoo nu jedhame. Dammeetoo daaleetoo boora dammeetoo daaleetoo boora kunkummee yoona yoona kunkummee yoona yoona. Kokkolfii sesseeqii tumaal kaan argaa. Isa kana. Baay'ee garuu tu haadha manaa koo wajjin darbii na goote inni tola ture hin qabu garuu maal Yeroo biraatti wanti beellama qabanna isa kana. Nan fudhadha. Nan fudhadha. Mee jaalallee qabdaa jedhee sin gaafadhu. Jaalallee meeqa qabda? Dursa qabdaa jettee maaf nan gaafanne? Maa jechuudha jechuun hin dhabdu. Meeqa qabdaa malee seena qabdaan gaaffii miti. Kun waan haaraadha. Baay'ee jecha tojjabaa torban kana jedheen fudhadhee darbaa sumaan isa kana. Jaalallee hin qabu. Hin qabu. Ati garuu Fudhadhu meeqa qabdaa jette garuu jaalallee hin qabu. Maarree an jaalallee qabdaa jedhee sin gaafadhu hin jedheen jaalallee meeqa Garuu nama barbaadu torban qaba. Torba? Yaa jaalallee Gaaffii jaalalaa dhiyeessitee hin beektu. Torban keessaa jaafan dhiyeesse tokko qofa naaf. Maasii didaniitu moo akkamitti amma kanarra maanii namni torba? Amala isaanii shamarranii tarii gaafa yaaddu qabasiin jechuun itti ulfaata waan ta'eef hin qabu jedhanii qabas immoo hin jedhanii. Lakkii waan akkasiin barbaadu naami jedhanii yaadu tokko garaa kaasu egaa jaaf dhiyeessee akkuma isaatti itti yaade rakkoon mari'adhu manatti midhee yeroo kenneef hin jira. Isaan keessaa isee torbaffaatti baay'een itti yaadaa jira. Isee kana sarpiraayizii man godhan hin jira. Sarpiraayizii? Sarpiraayizii keekii qopheesse si jaallachuun barbaada hin jiraan iseedha. Nan cilgeeffadhatte. Nan gangaladhaaf lafa. Tole jecha gooticha Adam Saaddoo keessaa mee maal yaadatta jecha inni jedhe keessaa? Dubbiin keenya bofa eegallitte ta'e yoo qaban incitaa yoo gadhiisan illee taa'e. Kana yaadatta? Yaa. Ayyee galatoomii ulfaadhu. Hayyee isinillee galatoomaa nu jiraadhaa isin jaallannaa isin kabajnaa turtii gaarii isiniif haa ta'u isiniif. Nagaa. Eenyu maqaan kee? Deelseen jedhama. Lalisee eenyu? Deelsee Alamaayyoo. Nagaadha miti? Ayyee gaaffii si gaafadhaa. Finfinneen bara kam hundeeffamte? Hundeeffama Finfinnee? Finfinneen gaa seenaa dheeraa qabdi. Ergixeenyaa yoon ta'u baadhee 1887. 13? 1887. 1887 hundeeffamte? Finfinnee jechuun jettu kun immoo jecha maalirraa dhufte? Finfinnee jechuun akkan dhageettanii dur bishaan lafa keessaa ol danfutu jira. Achi bishaan finfin jedhu sana Finfinnee jedhanii akkasitti dhagee. Kanaafuu jecha finfin isa jedhu sanarraa Finfinnee. Bishaan lafa keessaa finfin jedhu jira ture jedhama naannoo kana. Tole baankiin jalqaba Itoophiyaa keessatti hundeeffame baankii isa kamidha? Eenyutu immoo hundeesse? Baankiin jalqabaa Itoophiyaa keessatti hundeeffame baankii Abisiiniyaa jedhama 1905. Abisiiniyaa 1905. Eenyutu immoo hundeesse? Milinik. Minilik. Minilikitu hundeesse baankii Abisiiniyaa jalqaba. Itoophiyaa keessatti jalqaba kan tajaajila kennuu jalqabe baankii Abisiiniyaadha. Gasti yaadda? Sirriitti hin beeku. Tole guyyaan dubartootaa ji'a kam kabajama guyyaa gaafa meeqaan? Guyyaa Maarchii 8 nama maal jedhama? Afaan Oromoodhaan. Maarchii 8. Amanchi 8 laata. Ergixeenyaa miti garuu Maarchii 8 ta'uu beeka. Maarchii 8 afaan Oromoo isaatiin hin beektu. Beekaa ግን dandagadhee malee akkamitti wallaala. Tole Afrikaa keessa biyyoota meeqatu jira? Biyyoota 54 tureedha amma 56 ta'eera. Eertiraa Sudaan kibbaatti dabalee. Baay'ee istirii baradheera. 56tu jira Afrikaa keessa biyyoota 56. Mee maqaa isaanii nama waamuu dandeessaa biyyoota jiran kana hunda isaanii? 56 isaanii. Waa midhaan jette yeroo naa laatti waamuu nan danda'a. Dandeessu? Akkuma dandeessutti fudhannee dabarraa. Deemsa konkolaataa deemsa miila keetiin kiiloomeetirii 5 deemte konkolaataadhaatu deemte immoo kiiloomeetira meeqa sitti fudhata? Miila keetiin kiiloomeetirii 5 deemtee jennu miilaan deemsa jechuudha. Konkolaataadhaan yoo deemte immoo inni kiiloomeetirii 5 miilaan deemte sun kiiloomeetirii meeqa sitti fudhata? Kiiloomeetirii meeqa sitti fudhata? Sa'aatii meeqa sitti fudhata?
Akka barbaadetti naa deebisuu dandeessati. Jechuun gaaffiimti keeyyukkoo kiloomeetirii 5 miilaan hin deeme. Kiloomeetirii meeqa konkolaataan deema? Kiloomeetirii meeqa sitti fudhata? Kiloomeetirii deema ግን ሰዓtiin inatti fudhatutu murteessa malee. Kiloomeetirii meeqa deemta? Yoo irra ta'e lama bakka. Kananii jechuun miila keetiin kiloomeetirii 5 deemte deemsichaa jechuudha. Garuu immoo konkolaataadhaan gaafa deemtu kiloomeetira meeqa sitti fudhata? kiloomeetirii 5. Miilaanis konkolaataadhaanis. Miila keetiin kiloomeetirii 5 konkolaataadhaan. Otoo sa'aatii ammoo sitti fudhatanaan jettee si deebisuu nan danda'a garuu miilaanis kiloomeetirii 5 yoo deeme konkolaataadhaanis kiloomeetirii 5. Akka sa'aatiidhaan yoo deemte yoo ta'u. Sa'aatiidhaan yoo ta'e haa ta'u kiloomeetirii 5 kan miilaan deemus makiinaadhaan yoo deeme sa'aatiin isaa hir'achuu danda'a. Baay'ee irra tayyuu malee. Kiiloomeetiriidhaan immoo akkamittiin irra ture? Jechuun fageenyi wanta sanaa achuma jira. Amma fakkeenyaaf kiloomeetirii 5 miilaan deeme bakka san konkolaataadhaan deema taanaanis ammas kiloomeetiruma 5 ta'a. Kanaafuu miilaanis konkolaataadhaanis kiloomeetiruma 5dha. Tole akkas jedha. Sesseeqii kokkolfii tumaa harkaan keen argaa jedhe artistii weellisee jira. Abbabaa Bishuu. Abbabaa Bishuu sirbicha laamoo xiqqoosi. Aan sirba hin danda'u gan maqaa isaa nan beeka. Sirbu xiqqoosi. Hin danda'u sirba hin danda'u. Dandeessu ayyee lalisee hedduu galatoomii ulfaadhu. Isinillee baay'ee galatooma.